Ashama kamoltan daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya kar'aa amma jalqaba. Qophii keenya kar'aatiin mata duree ayyaana Injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa Oromiyaa guututti kabajamuuf deemu ilaalchisee kan mari'annu ta'a. Haga xumura qophii keenyatiin akkan waliin turtan isin affeerra. Marii kana taasisuuf keessummoonni lama asna biratti argamu. Isaan illee obbo Daani'el Dafaatiif obbo Leenjisoo Horooti. An isin keessummeessuun ka isin waliin turu Bayaan Sheekoti. Ammallee irra deebi'ee haga xumura qophii keenyaa nu waliin turaa isiniin jedha. Keessummoota keenya affeerraa keenya fudhattanii gara miidiyaa walabummaa Oromiyaa marii kana taasisuuf waan dhuftaniif maqaa daawwattoota keenyatiin galatoomaa anaa dhufuu isiniin jedha. Galatoon Bayaan asirra nu affeeruu keetiif akka yaada keenya kenna sun guddisee galatoomsin jedha. Anis akkasuman jedha galatoome Bayaani. Kanarratti nu affeeruu keetiif galata guddaa qabdaan jedha. Hayyee suduudumaan gara gaafiif deebii kennaa seennaa. Akkuma isin marruu quba qabdanitti torbaan kana keessa obbo Addisuu Araggaa itti aanaa vaayis pirezidaantii dhimma hawaasaa fi kilastara aadaa Injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa Oromiyaa guutuu keessatti akka kabajamu ibsanii jiru. Injifannoo Adwaa Oromiyaa keessatti kabajamuuf deemu kana qophiillee akka jalqaban dhageenyaa. Mee akkuma gaafii duraatitti marii keenyatti seenuufi lolli Adwaa kun maaliif ta'e? Mee daawwattootuma keenya yaadachiisuuf, mee seenaa xiqqoo yaadachiisuuf lolli Adwaa kun maaliif ta'e? Eessatti ta'e? Yoom ta'e? Obbo Leenjisoo isinirraa jalqaba. Bareedaa galatoon Bayaan gaafii kanaafi gaafiin tun Xaaliyaanii fi bara 1896tti Habashaanii fi Xaaliyaaniitiif impaayera Habashaa warri bulchu asin dura walii saayinii walii hiriyyummaa fi walii farramanii turani bara 1889 friendship waliin hiriyyummaa nagayaa fi koomersi waliin daldalaa kan jedhu walii farramanii turanii isa irratti kan ka'e yeroo gara deebaniiti yeroo xinnoo keessa waggama tokko keessatti garaagarummaan akka walii farramanii sanii dhalate. Isa irratti waldhabbii garaagarummaa hiikkaan waan irratti ta'eef karaa Xaaliyaaniitiif karaan warra Habashaallee isa irratti garaagarummaan dhalate lolli kun Habashaan walii galtee sanii hin fudhamaachi jetteen diddee Xaaliyaanillee gara lolaatti deeme jechuudha. Gabaabduu wanti sun kan jedhu hiriyyaan ka'ulti walii farramanii mootummaan Itoophiyaa qunnamtii alaa godhuu hundaanuu karaa mootummaa Xaaliyaatiin godhuu danda'a kan jedhu konseenti kan jedhu gobbiin akkaanii konsentii godhe kan jedhu jetira. Konseenti kan jedhu warri konsentii jedhu kana isaan garagaratti hiikkatanii Xaaliyaan akka itti hiikkattee Itoophiyaan nu jalatti galuu isiitiif hayyama kennite kan jedhu yoo ta'u Itoophiyaan ammoo nu hayyaman kennine karaa isaaniitiin yoo danda'ame karaa isaaniitiin fayyadamu kan jedhu. Obiltee akka hundaati dirqama fudhatte Xaaliyaaniin akka dirqamaatitti Itoophiyaan pirootektireetii isa ta'uu kenna jettee fudhatte Itoophiyaan lakkiin karaa keessanii itti fayyadama kan jedhu isirra godhamanii dubbiin Xaaliyaaniin gaafi Itoophiyaan gidduu nu jala jirti jechuudha waraan erganii achirra godhaman jechuudha. Kanaaf naannoo Adwaa sanitti lolli ta'e jechuudha bara 1896tti. Hayyee galatooma obbo Leenjisoo, obbo Daani'el kanarratti wanni edaatan yoo jiraate itti edaa yookaan gara gaafii keenya kalammataatitti ceena. Kanuma kanarratti illee waan hin eda'u hin qabu garuu sababi isaanii waa'ee jabana sana walii mallatteessan qofa osoo hin taane warri Westii kuni biyya Afrikaa kanaa harka isaanii jala galfachuu barbaadu. Warri Habashaa immoo durumaaniyyuu warra yeroo Berlin konferensiidhaan walii galanii biyya sana ofii isaaniitii akka koloneeffataatti waan qabatanii jiranii fi amma irree isaanii kana jabeeffachuudhaa fi nuyi kophaadhuma keenya biyya alaatii wajjin quunnamtii nuyi goonuu kan kophaa keenyaati malee Xaaliyaaniin jala galuu nurra hin jiru inni jedhu dubbiin isaas mallattoo duwwaatu hin ta'in dubbii biyya dhuunfachuus qaba of keessaa. Inni kun egaa lola kaasee jechuudha. Warruma koloneeffataa lamaan gidduutti lolichi.
akkasitti hin ilaalan. Ayyee galatooma isin lachuu iyyuu obbo Daani'eel lolli kun Xaaliyaanii fi Itoophiyaa gidduutti ta'ee koloneeffataa lamaan gidduutti ta'ee jettu. Warri Habashootaa immoo lolli kun ka ta'e koloneeffataa Xaaliyaanii adii ka Awurooppaa gurraacha biyya gurraacha Itoophiyaa gabrummaa diddaaf kolonii ta'uu diddaaf kan ta'ee jedhu. Akkuma beekamu lola kana Itoophiyaan mo'atteerti. Itoophiyaan lola kana koloneeffata adii mo'achuun ummanni gurraachi tokko hin gabroomu jedheetin lolateetin walabummaa isaa tiifachuuf godhee jedhu. Kanarraa ka'uun obbo Addisuu Araggaafa akkasumas immoo mootummaan naannoo Oromiyaa injifannoon Adwaatti argame kun injifannoo ummata gurraachaa hundaati. Kanaafuu akka injifannoo boonsaa ummata gurraachaa hundaatti kabajamuu qaba jedhan. Kanamee isin akkamitti ilaaltu waan kana obbo Daani'eel? Lola Adwaa kana yeroo ilaallu Itoophiyaan kun biyya keenya biyya saawuzii eega qabate warri Habashaa kun lola baay'eetu ta'e Adwaa duwwaayyuu miti. Garuu amma kan isaan jedhani uummata kanaa tokkummaa uummata cimsuudhaa fi sabboonummaa Itoophiyummaa isa jedhu sana dammaqsuudhaa fi isa kaasuudhaa fi wanta inni laaffatee jiruufitu kana baay'isanii guddisanii akka namni ilaalu gochuu barbaadu. Tokkoffaa Itoophiyaan koloneeffataadha wanti jedhuu fi jabana yeroo Scramble for Africa isa jedhu yeroo Berlin Conference irratti saayinii godhan iyyuu akka paartinerii akka koloneeffataa tokkoottitu Minilikii dhaqee Raas Mokonnoniin ergateetu mallatteesse. Maal jedhe yeroo sana xalayaanni barreesse ammallee jira. Yeroo humni tokko biyya alaatii dhufee Afrikaa gidduu isaatti cicciratu yookiin hiratu ani immoo harka maradheen taa'u kanaaf gargaarsa na barbaachisaa. Warra gara saawuzii kana warra kibbaa kana biyya gaallaa kana biyya warra walaayitaa kana ni harka koo jala galfadhaatii gargaarsa naa godhaa jedhee katabate. Kana Habashaanni kana mormuus hin danda'anii kaaduus hin danda'anii maaliif waan galmee seenaa keessa jiru. Kanaanitu akka koloneeffataa tokkotti of fudhatee nama bakka bu'aa ergateetu meeshaa waraanaa argatee humna Oromootii fi humnoota warra kibbaa kana hundumaa cabsee of jala gashe. Namichi kun ofiisaatiyyuu koloneeffataa. Habashaan kun koloneeffataa ture jechuudha. Inni iyyuu hin amana. Inni waan kaaduun qabu kana. Haa ta'u malee koloneeffatoo kana lamaan gidduutti waa'ee daldala alaa aksesii akkamittiin akka godhu Xaaliyaan egaa bootelneekii qabattee ofiisheetii riisoorsii sana ofii waan qabachuu barbaaddeefitu wal lolan malee jarri lamaan isaanii akka keenya perspektiivii Oromooti. Perspektiivii warra miidhamee cunqurfamee jiruutiin nuuf jarri lamaan tokkuma garaagarummaan qaban. Xaaliyaanis haa ta'u Habashaas haa ta'u koloneeffataadha. Maaliif isaan iyyuu waan kaadan hin qaban maaliif waan ofii isaaniitiin rikoordii keessa jirudha waan mallatteessanidha. Kanaaf tokkoffaa koloneeffataa gidduutti wanta ta'edha waan uummata sabaaf sablammii cunqurfamaa ilaallatu iyyuu miti lolli sun tokko. Lammata immoo maaliif har'a maaliifitu Adwaa kana fuudhanii leellisu lolloo eegasii iddoo baay'eetti ta'e keessumatti lolli guddaan kan ta'e Somaaliidhaa wajjin namni kumaatamaan kan inni itti dhume. Maaliif isa leellisuu dhiisan? Maaliif isa kan Eertiraa sana leellisuu dhiisan Eertiraa wajjin wal lolaa turan? Lola asitti achitti isa jedhan kana iddoo baay'eetti lolan. Garuu lola kana kan isaan leellisuu barbaadanii amma Itoophiyaan naashinaalizim yookiin immoo sabboonummaan Itoophiyaa tokkoomte jedhu suni laaffataa waan dhufeef diigamuu waan jalqabeefitu isa riijenereeti akka godhu akka inni deebi'ee burqu akka uummanni bakka tokkotti dhufee nuyi tokko taaneeyyuu diina alaa lollee hafuura tokkummaa uumuudhaafitu rakkataa jiru amma Habashaan. Maaliif biyya harkatti diigamaa jira. Koloniin suni caccabaa empaayerii sun diigamaadha jira. Kanatu rakkataa jiru amma. Egaa warri goobanoonni haaraan kun warra amma seenaa isaanii wajjin harka walitti rukutan egaa amma kana gochuufiitu qophaa'anii jiru. Ergamtuudha. Warri ergamtuun kun egaa kana labsaa jiru. Isa kanaaf akka nuyi dibbeeru kun nu barbaadu jechuu kooti. Ayyee galatooma
Obbo Daani'el, obbo Leenjisoo wanni irratti edaatan yoo jiraate kanuma irratti injifannoon Adwaa suni injifannoo boonsaa uummata gurraachaa hundaati. Kanuma irratti mee? Bareedaadha galatoomee. Wanti Daani'el jedhe kun hundinuu dhugaa wanti irratti dabaluu barbaadu. Akkuma inni jedhe Xaaliyaanii fi Impaarii Itoophiyaa koloneeffatoota lamaantu wal lole. Koloneeffata kunillee koloneeffataa jechuu koloneeffataa lamaanitu qabannaa Afrikaa gurraacha Afrikaa qabatu wal lole. Yoo ilaallee jira fakkeenyaaf Xaaliyaanii warra akka Eertiraa, Liibiyaa, Somaaliyaan warra koloneeffate. Absiniyaan warra akka Oromiyaa, Hadiyyaa, Kambaata, kamii fakkaatu koloneeffate. Dhugaan lafa jiru akka gaabbiin kun ka Oromoo nama hundaatu oduu gurraachaa oduu hin taane ka gurraachi itti dhume. Miliki waan miliki godhe hin beekne. Akka Oromoo bara dufda deebinee yoo ilaalle gurraacha yaani amma beekamoonni nu faarsan kana 1886 maal Oromoo akka godhe hin beekne. Oromoo irra maal godhe humnaa waraana 1000 kan hagam itti wanneesse akka humnaa aneeksi godhe hin beekne. Naafituuf. Arsii irratti akka 8 akkasuma arsii irratti waan aannoleen azuula irra 10,000 ol fixe hin beekne. Hararitti bara 1887 calanqoorra waan ta'e hin beekne. 11,000 ol nama Oromoo ka fixe. Bara 1894 odoo waliin kun jalqabneen dura Walaayittaa waan inni godhe hin beekne lafaa haqee kafadhe. Kanaaf namichi kun lola biyya isaanii oduu gurraachaa odoo hin taane nama inni kun nama diina koloneeffata obbina kana irra guute jechuudha. Nama fixe. Lafarraa namni keenya harka muraa harma muraa raawwate. Ka ilmi namaa dubartii nama mure. Akkamiin inni godhe kun ka gurraachaa ta'a. Gurraacha fixe namni kun. Bara sanii hamallee akka seenaan uti garbicha 70 qabayan. 70 kun ka waraana isa dhaqee lole. Ka achi dhume kun. Kumni ka humnaan itti edame. Lolli kun lola kanaati. Kanaaf ka gurraachaa jechuun hin danda'u. Ka gurraachi itti dhume. Ka gurraachi humnaa itti nama gurraacha fixe. Lachuu kanaaf koloneeffatummaa isaa lafa godhuu irra godhaban malee wanti ka saba gurraachaa tokkollee ka laalu hin jiru. Koloniin sirna malee koloniin saba namaa miti. Bifaa miti. Sirna. Sirni isaan bifa isaanii gurraachaaniif adii ta'an miti. Sirni isaan nyaata sirna nama nyaatu qabattee adeemti lachuu sirna nama nyaatutu wanni wal lole lachuu jechuu barbaadeetiin galatooma. Ayyee sillachuu galatooma. Sillachuu iyyoo lolli suni lola koloneeffataa lamatu wal lolee ka jedhuu fi kanaafuyyuu uummanni gurraachi injifannoo Adwaa kanatti boonuun qabu ka jedhu dubbattanii. Mee kanumaan wal qabsiisati akkas ta'e uummanni Oromollee injifannoo kanaan boonuu hin qabu waan qabu tokko miti. Gaafiin ani isin gaafadhu kun gaafii ibsaa guutamaa uummata Oromoo asiin dura walgahii tokko irratti konvenshinii tokko irratti gaafatan. Waggoota 100 ol kana waggoomee 150 haa ta'u 100 ol ka ta'u kana hariiroon uummata Oromootiif Itoophiyaa yookiin Habashoota gidduu ture hariiroo akkami? Hariiroo gooftatii fi gabraati moo hariiroo walqixxummaatii ka jedhu kana mee achumaanuu nu deebisa. Obbo Daani'el. Akkuma sila jedhee hariiroon ture garboonfataatti gadi hin xiqqeessan koloneeffataatti ol baasa. Uummata kolonii jalatti kufee fi uummata koloneeffataa gidduu hariiroo ture. Sirni suni sirna koloneeffataati. Sirna impaayeraati. Sirna kana isaan iyyuu hin dhooffanne. Yeroo see baay'ee garboonfataadha garban yeroo nuyi jennu dubbii isaa ulfeessinee dhiyeessu waan ulfaatutti fakkaata. Vocabulary kan biraa Oromoon kan kanarra hamaa ta'e kan kanarra garbummaarra hamaa kan ta'e vocabulary baafachuu dadhabeessa kan koloneeffataa jiru. Koloneeffataani sanarra hamaa garba yeroo taatu leeberii keetiin gooftaa kee gabbartee gooftaa kee miila dhiittee iyyuu hin jiraatu. Inni kun garuu isa daran hamaadha. Maaliif humna kee laattee waan qabdu laattee iyyuu wajjin jiraachuu hin dandeessu. Dhumuutu sirra jira. Akka jirutti wipe out si godha. Slaughter si godha. Genocide geggeessu. Lafa deemanitti, lafa qabatanitti genocide geggeessaniitu akkuma jirutti isaanii fi sagaddaa ati kolonii jala galtaa jechuudha.
Mee kolonii kanaan dura turan yeroo ilaaltu biyya lafaarratti deemanii yeroo dhaqanii kolonii qabatanii uummata sana maal godhu? Attamitti jiraachisu? Attamitti cabsu? Attamitti ekonomii isaa saamu? Humni isaanii humna duwwaa miti gaa jireenyuma isaanii iyyuu hin barbaadan. Barnoota isaanii hin barbaadan. Guddina isaanii hin barbaadan. Ekonomiidhaan akka isaan lafaa ka'an hin barbaadan. Jireenya garbummaadhaan gadii akka isaan jiraatan godhu jechuudha. Kanaaf hariiroon nu gidduu ture kanumti ilmaan nabashaayyuu hin kaanne hariiroo koloneeffataatii fi kolonii jalatti nama kufeeti. Yoo garbummaa jettees akka barbaadde jechuu dandeessa. Garuu ani koloneeffataadhaa fi warra kolonii jalatti kufe jechuudha. Kan kolonaa'ee fi kan koloneeffate jechuudha. Kan kolonaa'e kuni mirga tokko iyyuu hin qabu. Maqaan isaa badee, aadaan isaa badee, maqaan biyya isaatii badee, lafi isaa maqaan badee, maqaa ofii isaatii iyyuu akka gara koloneeffataatti jijjiiramu godhame. Identity isaa completely identity isaa cabe uummati keenya. Kanaaf inumayyuu sana caalaan siin jedhaan isa garboonfataadhaaf yes garboonfataadhaaf yeroo jabana sirna garboonfataa garboonfataadhaa fi gooftaaf garba gidduu isa ture. Amma immoo yeroo complete full fledged colony systemii fidan garuu isa caalaa. Kanaaf hariiroon nu gidduudha kan saba kolonaa'ee fi saba koloneeffataa gidduutti waan deemuudha. Malee walqixxummaa waan jedhanii isaan iyyuu nama nani bara. Oromootu itti rakkata malee isaan bari isaanii Oromoon tokko akka namaatti akka isaanii qixxeetti iyyuu ilaalaa jiran. Oromootu seensi itti kennuudhaaf, miiningi itti kennuudhaaf rakkata. Deebisuudhaaf rakkata. Maal rileeshiniin keenya kun maal ture? Bakka waan hin jirre tokko sophistication hin jirre deebii sophisticated ta'e tokko barbaadaaf. Plain and clear kun. Oromoo gidduudhaaf Habashaa gidduu kan ture garbummaaf gooftummaas jedhi garuu koloneeffataadhaaf nama kolonaa'e gidduu waan turedha. Kanaaf hariiroon nuyi qabnu kana fakkaataan siin jedha. Ayyee galatooma obbo Leenjisoo waan itti daatan qabdu. Yooma irra xinnoo deddeebi'e malee wanta madaaliin jedhi qajeela. Itoophiyaan impaayira. Kolonial impaayira. Impaayira addunyaa keessatti dhalate hundaa keessatti sabni walqixxaayee beeke walqixxummaan kan jedhamu hin turre. Impaayira hundaa addunyaa keessatti dhalate hundaa. Kanaaf impaayira Itoophiyaa hariiroo Habashaa fi Oromoo jidduu jiru hariiroo koloneeffataa fi koloneeffatamaa jechuudha. Nama akka kana jedheetu. Hariiroo saamuu fi saamamaati. Hariiroo du'uu fi ajjeessu amaati. Hariiroo ilmi namaa akkuma jedhanii namummaan isaa irraa mulqamee namaa gad jedhanii akka namaa Oromoo jechuma isaaniitu jira. Oromoo saawuna hundee sin jedhu. Oromoon nama sin jedhu. Gaumasitti akkana jedhaa tura. Namaa miti jechoota isaanii hedduu hin beekne barbaada ijoollummaa. Nama keessaa tokko tokkoffaan Amaaraa, lammaffaan Tigiree, sadaffaan Adaree, afraffaan Guraagee, shanaffaan kan itti dhaatu harreen duuba Oromoo jedhu. Achi immoo namnaa min ta'e. Kun hundaa kolonii irra Oromoon namaa mitii jedhu dhalate. Namummaa isaa warra irraa fudhate. Hariiroon kenna hanummaa ilma namaa akka namaa tuffatamii namaa gaditti ilaalamee adoo ilma namaa ta'u irraa oolu. Hariiroon kenna saba biyyi irraa fudhatameef nama irraa lafti hariiroo bitti irraa fudhatee fi irraa fudhatame. Hariiroo ilmi nama itti ajjeefamuu fi ka ajjeesuuf ka ajjeefamu jiru. Ka hidhuu fi ka hidhamu jiru. Ka ari'uu fi ka ari'amu jiru. Hariiroo ilmaan namaa keessatti dhalatee hin beekne yoomuu keessattuu koloneeffataan duubatti hafaan kaan hundaa caala. Koloneeffataa Awurooppaa kan warra wantoota eegalan kun dukkanaayaa jibbaa irra kan rarra'e. Koloneeffataa jibbaa irra rarra'e. Kanaaf hariiroon kennaaf kan hariiroo dararamaa fi dararaati. Irraa hundaa kan jiru. Ka adhallee jaadhaan kaleessaa addaas argaa waan darbeen waan adhallee jira. Warri kana qopheessa jedhu kun hojiin kun kan qopheessaa kun nama kana jedhama. Kanaaf akkuma duraan Daani'el jedheera. Waan gabaabduu jarattiin tunooyi mootummaan Oromiyaa gootee fi naannolee miti. Pilaanii Abiyyi fa'aa gabbaafatanii deemaaranii. Kun pilaanii isaaniiti. Oromoon adda yoomuu caalee akka itti godhamaa argaa jiru kun
hariiroo relationship kolonii fi koloneeffataa jidduu jiru kana si mul'isa. Kanaaf hariiroon keenya hariiroo salphaa miti. Hariiroo jiraatuu dhabuuti. Kanuma jedhuu barbaada. Hayyee gara gaafii keenya kan itti aanutti ceena. Akka ilaalcha mootummaa naannoo Oromiyaatti fi Addisuu Araggaatti Adwaan faajjii tokkummaa sabdaneessatii jedhu. Kana jechuun isaanii maali? Adwaa san sabni marruu, sabni impaayera san keessa jiru marruu gammachuudhaan biyya san koloneeffataa xaaliyaanitirraa tiisina jedhanii gammachuudhaan lola san walqabatanii harka walqabatanii tokkummaadhaan duulanii. Kanaafuu faajjii tokkummaa sabdaneessaa jedhameetiin haa kabajamuu jedhan. Mee ammallee gaafii ibsaa guutamaa isin dura jedhan tokko isin gaafadhaa. Maaliif gaafii bareeda uummata Oromoo gaafatanii lola kana sabni kun dirqamaniitiin lola abashootaa kana deemanii lola immoo jaalataniitiin dhay'eetiin hin lolla jedhanii biyya san impaayera san koloneeffata irraa tiisina jedhaniitiin akka Addisuu Araggaa fa'aa jedhan kana harka wal qabatanii sabaaf sablammiileen dhaqaniitiin lolan. Kan akkamitti ilaaltu obbo Daani'el isinirraa jalqaba? Namni biyya qabu, namni lafa qabu, namni eenyummaa qabu mana kee dhufe qe'ee kee irratti lolatta. Maaliif waan qabdu sana protectii goota. Uummanni eenyummaa hin qabne tokko, lafa hin qabne tokko, jireenya hin qabne tokko akka horiitti uummanni lakkaa'amu tokko gooftaa isaatii fi irree gooftaa isaatiif mootummaa gooftaa isaatiif ka'ee dhaqee lola jechuun kuni of gowwoomsuudhaan lammata immoo qoosaa natti fakkaata. Lolli biyya sana keessatti ta'ee jabana dargii qaqqabneerra. Jabana Haayile Sillaasee yeroo Sumaaleen ba'es qaqqabne agarreerra. Amma tokko xiqqoon tureyyuudhaaf garuu beeka. Yeroo loltoonni Oromoo inni itti beekamaan iyyuu keessatti qooda fudhate. Maaltu ture? Humnaanitu kitat kan jedhu awaajii baafti Amaarri. Amaarri isa baasee ofii saanqoo fudhatee booddee bu'ee sirba. Kan dhaqee dhumu warra kibbaa kana. Humnaan qabanii duulchisu. Kitatiidhaa yoo haftee induutaa hin hidhamtaa humnaan guuramee dhaqee duule. Adwaa sana haa ta'u, Sumaalee haa ta'u, Eertiraa haa ta'u, eessa haa ta'u lola biyya sana keessatti iskeelii guddaadhaan godhame keessatti Oromoon guyyaa tokkoyyuu tole ka'ee naqee lola eeboo isaa fudhatee qawwee isaa fudhatee lafatti ka'e iyyuu hin qabu. Qawwee iyyuu kan qabu jira. Uummanni Oromoo harka isaa duwwaa dhaqee dullaa baatee dhaqeetu qawwee itti hiranii qawwee sanaan lole yookiin qawwee sana fudhatee du'a yeroo galummoo qawwee itti hirkisee jaratti kennee mana isaatti gala. Uummata mirga qawwee qabachuullee hin qabne. Uummata mirga meeshaa ittiin lolan illee fudhatanii manatti galuudhaan hin qabne. Uummata akkasiiti uummati Oromoo. Yeroo Amaarri yeroo isa lolu qawwee illee fudhatee mana isaatti galu Oromoon dhaqee qawwee sana hirkisee manatti galaa jechuudha. Uummata akka namaatti hin ilaalamne akka nama haafa abidda ittiin dhaamsuudhaaf lola irratti fuudhanii dhangalaasanii ture uummati Oromoo. Kanaaf uummati keenya yeroodhuma seenaadhuma lola biyya sana keessatti biyya Habashaa biyya impaayera Itoophiyaa jedhu kana keessatti lola ta'e hundumaa fedhii isaatiin gaafinni gadi ba'ee lole tokkollee hin jiru. Humnumaan haramee dhaqa. Lolli guddaan yeroo ka'u humnumaan haramee fuudhamee dhaqeetu irratti dhuma. Kuni taayitaa jiraatii fi impaayera kana lubbuu itti horuudhaaf jiraachisuudhaaf kan godhame mirgi isaa dhiibamee humnaan harkifamee waan dhaqeedha malee takkaayyuu fedhii isaatiin dhaqee loleen beeku uummati Oromoos uummati kibbaayyuu yoo ta'e jechuu kooti. Ayyee obbo Leenjisoo kanarratti waan jettan jira. Wanti guddaan itti jedhamu dhugaan jiru sanuma sabni tokko kan lolu biyya kiyya diinni qabate qabeenya kiyya diinni qabate saba kiyya irra lola'ee mari'atee gabbayee sabni mari'atee gabbayee lola saniif deema. Jireenya kiyya kenna dhaloota dhufuuf dabarsuuf biyya kiyya eega jedhee deema. Itoophiyaan horreedha akkuma duraan jenne impaayera biyya Oromiyaa qabate. Namni Oromoo biyya akkuma ofii gadi ilaallama. Sabni Oromoo kan lola saniif deeme Oromoo ta'e saboonni gabaa humnaan itti deema. Guddisamanii itti deeman. Yoo didee sinduu
deemu irra jira. Lafa lolaa yoo dhaqe hin lola. Mootummaa isaati Oromoon hin lola. Hin loli jechuudha. Kanaaf giddiin hiifamee dhaqe Oromoon. Oromoo duwwaan bakka hundattuu jira. Fakkeenyaaf haa fudhannu. Xaaliyaanii amma biyyattii isa dhuftee loltu sani gara 27,000 ol erga jedhan militarii isaa wotaadara loluu. Kana keessa 7,100 Eertiraa jiru. Eertiraan jaalatee lola jeen dhufne humnaan dhaqe. Humnaan gidi isaan dhaqe hin du'a dhufee. Maaliif nama booji'ame nama namaa gadi ilaalamu akka meeshaa ittiin to'atu jechuudha. Biriitish yoo lola addunyaa lammaaf Indiyaa argatu miliyoona 2 ol itti argatu humnaan. 87 Indiyaatu dhume achitti lola isa irratti biyya ergama irratti. Bitti kun innaa jedhee humnaan deeme. Bakka hundattuu humnaan deeme. Kanaaf lolli kun ka'ama jedhamu kun Oromoon humnaan. Dirqamee jiraatu du'uuf hin danda'u du'uuf hin du'a duuti isaa garaa dachuu hin du'a kanaaf dhaqee yoo hafe hin hafa humnaan dhaqee malee tokkummaa biyya saniif isaatiif hin dhaqee waan dhaqee qabu. Garuu amma akka Oromootiin yoo ilaallee jenne mi'a akka Oromoo keessa as deebinee fudhanne Oromoon guutuun hin guddinni Oromoo hin didannaan beekaa guddinni arseen hin dhanne maal oreedii lodarra jira yoo san militarii aktiivoonni onaadhaan waan taafira hin dhanne. Hin gaafatan hin dhaqaniitu gaafatan hin danda'an. Macca hin dhanne hin didan yoo humna horiitti yoo horii sodaachaa fudhatanii alatti. Guddichi Oromoo itti du'e itti dhume Tuulama. Tuulamaa irra dhufaniitu magaala irra dhufatee irra ijaaramanii isa lafa irraa buqqisaniitu lafa irra kaanii akka duwwaa ka uumaan qabne godhanii isaa kana oofanitti. Ijoollee Tuulamaa ka humna qabu ka farda isaa babbaasanii oofan Tuulama. Nama Tuulamaa dhume. Oromoo Tuulama. Maal irra taa'an akka jiru Amaarri achi jira. Naannoo garbaa akka irra ta'in qopheessanii irratti ititanii hin teenne. Lola irra jiru socho'aa jiru akka naannoo Arsii Haaraa gubbaa kana kagaadillee hundinee hin kennine hin dhaadhu jedhan. Kanaaf dhumiitiin kana itti dhume Oromoo keessa. Tuulamatti itti dhume Oromoo keessa. Humnaa fuudhanii irra qophatanii irra taa'anii ka dhume kana. Kanaaf tokko hin jiru walitti akka godhan hin beektu. Kun hundinuu namoota humnaa fudhan kun isa kalole kun Amaarri lole maaliif akkuma amma Daani'el jedhu duuba dhaabatee as itti oofa. Ilaaladhaan garuu Eertiraa lolanuu ka dhumeen Tigraayimii ka dhume warnumaat Oromoo Marsaarii duuba ta'anis as deebi'uuf hin danduutaa itti deemtaa kan lafa buqqee lafaa si fixa. Namoonni si fixuuf kan dhufani nama keenya lafarraa haquuf kan dhufani warroota akkasiiti. Kanaaf Oromoo ta'ee namoonni garbaa lola kan biyya kiyyatu qabame. Biyya kiyya dhufame gadheen qabu biyyi isaa already jira irraa fudhatameera humnaan dhaqame jechuu barbaadeeti. Ayyee ka galatoomaa humnaan dhaqanii kanaafuyyuu sabaaf sablammiilee kana humnaan Adwaatti duulchisanii kanaafuu tokkummaa faajjii ta'uu hin danda'u Adwaan ka jedhu dubbattan isin lachuuyyuu. Mee kanumaan wal qabsiisetiin Oromoon baay'een lola Adwaa kana fardoo kennan Oromootu dhaqee fardaan loleetiin injifannoo san fide. Keessattuu fardoo garaacha Oromiyaa kanarraa Tuulamarraa akkasumas immoo Walloorraa Raas Mikaa'el Alii yookiin Muhammad Alii Oromoota Walloo kanatu fardoo kanatu injifannoo san fide ka jedhan. Kanarraa ka'uudhaan Itoophiyaa sanuu nutu ijaaree ka jedhu Oromoon jiru. Itoophiyaan tunuu teennaa nutu ijaare ka jedhu. Gaafin kiyya kun illee kamasiin dura obbo Ibsaa guutamaa uummata Oromoo gaafatanii Itoophiyaa sani uummata Oromootu ijaare moo hin ijaarsisan? Nu ijaarsisan. Mee akkamitti ilaaltu warra Oromoo Itoophiyaa tanaa nutu ijaaree nutu bulchuu qabaayyuu teennayyuu jedhu kanaaf obbo Leenjisu. Okay. Bareeda. Oromoo nutu ijaare moo nu ijaarsisani? Gaafii guddicha. Maaliif warri amma kana Oromoo nutu ijaare jedhu kun eenyu isaan? Gaafii ol gaafatu nama arjuu tokko eenyu isaan kan jedhu atti qasin duraamaanuu tuqameera na fakkaata. Warroota addunyaa kamuu keessa diina keessaatti diina alaatti jira akkasuma kasii diinni itti fayyadamu. Warra kana diinni itti fayyadamu kana jira Oromootuma ta'anii dhugaa isaa irraa maaliif Itoophiyaatiin ijaaru kun hundinuu ijaaruuf kan hojjetu. Okay. Yoo Oromoo ijaare jenne Itoophiyaa jedhame impaarri Itoophiyaa impaara Oromooti jechuudha. Akkasumatti impaara Oromooti jechuudha.
Oromoo ijaariyoodhaan Itoophiyaan impaayeraa dhiigaan ijaaramtee namni hedduu itti dhume isa ijaaruu fi Oromoo kana godhee ijaare jechuu ta'uuf deemaa jira. Amma kun soba guddaa olaane. Soba hamaa saba keenya gowwoomsuuf dhaloota dhufu irratti kampeenii dhaloota dhufu irratti godhamaa jiru. Nu irratti mika godhamaa jiru kun dhaloota adda jirtu daa'immanii fi taboru dhalattu irratti qalbii isaanii sammuu isaanii jijjiiruuf yookiin akka faranjii jedhu meemoraa jenoosaayidii. Maaliif sammuu namaa keessa sammuu namaa haquu irraa yaadannoo akka waayyaan godhu itti hojjetamu. Kanaaf impaayeri Itoophiyaa nu ijaare kan jedhu kun impaayeri Itoophiyaa nu ijaare. Akka nu ijaarnu humnaan akkuma haasaa turre isaanii namni keenya dhumee itti naqee ka'alaa dhufu deema kan hundaa lolee akka fixu nama godhee gagoone ka ijaare Abasha. Itoophiyaan impaayera Absiniyaati. Ka ijaare Absiniyaa. Kan itti nama fixe Absiniyaa nama ficcisiisa. Oromoon itti dhume malee Oromoo hin ijaarre. Itoophiyaa impaayera hin ijaarre fardi Oromoo amma isaan jedhan akkuma amma humnaan itti yaafamee Oromoon fardaan lolaa fardi isa hojii itti yaafamee lolee mul'isonna lola sammoo ati malee lola Oromoo laalullee miti lola Oromoon Itoophiyaa ijaaruuf dhaqe mitillee lola Oromoon itti dhume lola Oromoon ol itti dhume kana jedhuma barbaadan gama kiyyaa. Ayyee galatooma obbo Leenjis obbo Daani'el wanni kanarratti san jira. Waan hin jedhu barbaadu daftaraan Habashaa kuni soba isaan hin katabneef wanti isaan hin jenne matati isaan hin goone uummata Oromoo sammuu naannessuudhaaf sammuu jijjiiruuf wanti isaan hin goone hin jiru. Tokko kan lammata immoo goobanoonni har'a biqilan kun immoo garaa isaaniitiif jedhanii soba utuu ta'uusaa beekanii soba irratti dabalaniitu uummata gowwoomsu barbaadu. Mee gaaffii tokkoon si gaafadha. Eega Adwaa dhaqee fardaan lolee biyya kana natu ijaaree biyyi kun kan kooti farda kootatti du'e eega jedhe yeroo achi as deebi'ee dhufu maaliifitu xaafiidhaa fi daagujjaa mana baala abbaataatti ilma isaatii fi haadha isaatii wajjin dhaqee haati isaa garadii taatee mana keessaa daakuu daattee inni qoraan cabsee torban tokko mana baala abbaataa taa'ee meelaan wanti nama gaddisiisu harreessatti xaafii fe'ee dhufe kana mooraa baala abbaataa keessatti udaan hin hagu harreen yeroo harreen faandoo haguuf jettu gaabii isa uffatee dhufe jala qabeetu faandoo gaabii isaa irratti haasiisee fuudhee dhaqeetu daggala keessatti faandoo harree gata. Uummata akkasitti tuffatame akka saree gadiitti ilaalametu mana barumsaa tokko utuu hin baniniif Finfinnee naanna'aa sana keessumatti gara tuulama kana keessatti yoo jette maccasa ta'u arsiittis ta'u uummata kanaaf huma tokko utuu hin godhamin yeroo lulaa duwwaa waamamee gaabii isaarratti faandoon harree hagame kanatu har'a gadi ba'ee biyya kootiin atu ijaaree jira. Mee sheemii hamma kana ga'u ilaali. Namni fayyaan kana yaadamu warri akkas godhanii dhiisan ijoollee nafxanyaati. Baay'een isaanii walakkaadha. Baay'een isaanii warri OPDO kana keessa galtee amma taayitaa fudhatte kuni baay'een ishee makamtuudha. Yookiin abbaan yookiin haadhaan. Kanaaf uummata Oromoo kana dabarsanii yoo gurguran waan barbaadan yoo godhani homa tokko wanti itti dhaga'amu hin jiru. Ani kan na gaddisiisu Oromoo ta'ee Adwaatti naqee du'e biyya kooti inni jedhee haasa'u sheemii tokko hin qabu ittiin dhaga'amu jechuudha. Kanaaf uummati keenya kana beekuu qaba. Ilaa gaabii keettitu faandoo harree baatte. Haadha keetu garadii ta'ee mana isaanii keessaatti daakuu daakeef. Abbaan kee torban tokko achi taa'ee falata. Uummata waan akkasitti garbaa gaditti jiraataa turetu har'a Adwaa Victory Adwaa wajjin ayyaaneffannaa jira. Maal attamitti ilaalta mooraalii maaltu itti dhaga'ama? Namni kana dhaggeeffattan mee ofii keessan ilaalaa. Seenaa warra keessanii gara booddeetti deebi'aa ilaalaa. Seenaa abbootii keessanii yeroo dhattanii irboo laataa turtan, yeroo xaafii fe'aa turtan, daakuu fe'aa turtan, daagujjaa mana baala abbaataatti fe'aa turtan, hammamitti gadi tuffatamtanii gaallaa jedhamtanii akka
karaarratti ijoolleen Habashaa isinitti tufaa turte. Mee kana fa'aa ilaala. Har'a Habashaa wajjinitu Xaaliyaanii moone yeroo jettu maaltu sitti dhaga'ama ilma Oromoo? Ani kanuma duwwaadha kan inni. Ayyee sillachuu galatooma. Mee eenyummaa namicha ayyaanni Adwaa kun Oromiyaa guututti akka kabajamu ibsa godhee fi akka ajajaatitti baase kana halaallu obbo Addisuu Araggaa. Obbo Addisuu Araggaa nama seenaa Oromoo dhoysu yookiin waakkatu tokko. Nama guddisee seenaa Habashaa leellisu tokko. Fakkeenyaa yoo fudhanne waggaa 3 guutuuf deemaa bara 2019 konferensii yookiin walgahii Ambootti godhame tokko Oromoof Amaara, Oroo Amaaraa jedhamee konferensii godhame. San irratti Amaaraa fi Oromoon wal jaalalaa waliin haga mootummaa sirna saniitu masaraa ga'utti waliin bulchaa waliin biyya bulchaatiin warra jiraate jedhee nama dubbate tokko. Kan wal lolchiise waggaa 27 wayyaanetu olola jibbansaati fi seenaa sobaatiin wal nu lolchiisuu addaan nu baasuu barbaadan malee seenaa tokko waliin qabna nama jedhe tokko. Akka fakkeenyatti kaasee kitaaba Tasfaayee Gabraa'aab burqaa zimmitaa jedhee inni katabe suni sobaa harma muraaf harka muraan aanolee hin taane tirriktiidha nama jedhe tokko. Namni seenaa Oromoo waakkatu tokko amma immoo Oromiyaa guututti Adwaa lolli Habashaa argatte akka kabajamu godhuun isaa kun maal argisiisa? Obbo Daani'el. Akkuma nama siin jedheedha. Namoonni tokko tokko garaa isaaniitiin kan bitaman jiru. Garuu kan immoo interest qabanis jiru. Fedhii kan biraa kan qabanis jiru. Yeroo dugda duuba deebinee jara kana seenaa isaanii qonnee ilaallu hiddaanis jaratti hidhamoodha ta'u. Hiddaanis jaratti waan garaa waan har'a duwwaa waan dantaa tokko tokkoon duwwaadhaan goonfamamni. Waan vested interestidha qabu. Interestiin isaanii Habashaan akka moo Habashaan deebi'ee sirni Minilik sun akka uummata Oromoo irratti deebi'u warra fedhii qabanidha. Ammatu warra akkasii kana gara booddeetti deebinee seenaa isaanii, abbaa isaanii, haadha isaanii waan isaan ta'anii gara booddeetti deebinee ilaalle rakkinni waan akkasii kun jiraachuu danda'a. Tokko kan. Lammata immoo dhukkubi goobanummaa kun baay'ee gadheedha. Dhukkuba gadheedha. Si'a tokko dhattee Habashaadhaaf jilbeenfattee goobanummaa fudhattee jennaani hafuuruma keetu soolii makeessi keessaa ba'a. Akkuma isa warri hafuuraa warri peentee jedhan hafuura kan biraatu sitti gala. Hafuura nafxanyaa kana hafuura Habashummaa hafuura olaantummaa Habashaatu utuu hin beekinitu inferiority complexidha. Sana bakka buusuuf jetteetu inumayyuu isa caalu nama caalu taatee mul'atta. Tokkummaa Itoophiyaatiif nama caalu taatee mul'atta. Maaliif eenyummaa keessa dhoksuudhaaf baay'iftee iyyuutu sirra jira. Baay'iftee loluutu sirra jira. Baay'iftee kana kunoo wayyaanee kana nu godhee warri haasa'u isaan eessa turan yeroo sana. Har'a kunoo argame ka. Har'a wayyaaneetu waggaa 27 nuu fi Amaara gidduutti lola kaasee yeroo jedhani uummata Oromoo kana miidhaa kan ture wayyaaneedha jedhani har'a immoo eenyutu miidhaa jira uummata Oromoo. Har'a ofii isaaniitiin of saaxilan jirri kun. Har'a kan uummata Oromoo lafarraa duguugaa jiru OPDOdha. Eengaddaa wayyaaneedhaaf ergamaa turte har'a immoo Habashaadhaaf ergamti, Amaaraaf ergamti. Moo gooftaadhuma geeddaratti ajjeechaan isa har'aatutti caala. Inni har'aa kun inumayyuu eenyummaa kee balleessuudhaaf Oromummaadha kan nu miidhe jedhaniitu Oromummaa baduutu irra jira, Oromummaan baduutu irra jedhanii warra Oromummaa balaaleffataa jirudha jarri kun bara. Uummanni kuni osoo wayyaaneen eeyyamtee fi yoona Oromoon iyyuu hin jiru jechuudha. Oromoo waan jedhamu, qubee waan jedhamu, Oromummaa waan jedhamu silaa long time ago balleessaniiru jechuudha isaan. Har'a uummanni Oromoo kana hubataa dhufa osoo hin jaallatin. Kanaafi soba kanaafi gurra kennuun Oromoo na gaddisiisaa hin kennus immoo nan amana jechuudha. Ayyee booleen jisoo waan jettan kanarra.
Bareeda waan amma xinoo itti eda'uuf waan amma Daani'el jedhe kanatti mee amma kun waa walitti hidhaa qabu ka jedhu kun amaasha. Goobana daachee yoo ilaalle laala ka Oromoo akkas ficcisiisa haati isaa Amaara. Akkas sabni Oromoo lafaa haqqisiisa. Abbaa Haile Sillaasee Raas Mokkonan haati isaa Amaara. Warra nugusa Haile Sillaaseetu. Abiyyi adda haati isaa Amaara. Warri kun waa Oromoo irra jiru waan xinnoo bakkee tokko ilaalu paaterni isaa ilaalu nurra jira. Waan nama daadheessan itti jabeessuu barbaade. Paaterni warri akkanaa saayikooloojiin itti guddatanii hidhaan isaanii Abasha. Abashan waan guddatan. Abasha Oromoo jibba Oromoo qabu. Impireetii kompleeksii Abashummaan guddatan. Kana ammallee isaan. Kanaaf warri hidhaa akkasii qabu. Akka ijaa argaa ka Oromoo fiqise warra akkasiiti. Ifatti olaadu. Kun ammoo ka ijoollummaa isaatiitti saayikooloojikaalii daa'imummaa irratti akka warri onnoo jedhutti nama eenyummaa identitii eenyummaa isaa Abashaa irraa fudhatte karaa asooseetii daa'imummaa irraan guddisan irraa fudhatte. Namoota akkasii aadaa saba isaa irraa fudhatanii akka Abashaatti guddisan tokko. Warri akkanaa kana kadha kana oofaa jiru. Dhumiitiin Oromoo irra dhufe warri akkasiidhaa qabu. Goobana Raas Mokkonni adda kunillee kan godhaaru isa. Dubbiin tun eenyu gurbaa amma jedhaadhu kana miti duuba isaa guddicha bal'isamee deemaa grand plan guddichi pilaanii lafa kaa'anii jiran ka Abashaa kan Abiy adeemsisaa turan kan dheeraa dheeraa isa. Oromoo waliin jira haa jedhamu. Oromoo waliin jira wakkan aadaa akkanaa waliin qaba jedhani mee of duuba haala. Teodiroos maal godhe Oromoo harka mulee miira mulee nama lafa haqee Oromoo walloo lafarraa dhaadhaa'ee fixee achi as dhumnee maal beekuu waan Haile Sillaasee waan godhe Tuulamaa inni keessattuu meettaa guyyaa tokkotti 4,500 fixe jedhan hennaa hundaa itti deemaa hin saama hin sodani ajjeesuuf Haile Molokkootu waan godhe hin beekne Haile Sillaasee waan godhe kama kamitti eessarillee hariiroo waliin qabna nagaa waliin aadaa odoo Oromoon du'u Oromoo fixaa ajjeesaa lafarraa haqaa qabeenyi isaa saamaa akkam hariiroo kamtu waliin nu fide. Odoo hariiroo qabaanne mee garbaatiin haa laallu. Raayyaa Faazaboon bara 1928 haasudha maaliif lole? Walummaa isaatiif lole. Bara 1936 Western Oromoo Confederation maal dhufan? League of Nations apply maaliif godhan? Odoo walakkaan saba tokko taane. Baalee lolli baalee maaliif ka'e? Alfardan dhoo maaliif ka'e? Lolli sun maaliif dhume? Haga dhufee asiin. Jireen haga dhufee dhaaboonni garaagaraa Oromoo ijaaramanii addi bilisummaa ijaaran hariiroo kan waliin qabna jettee yaaddu kun odeessi. Hariiroo hin jirre sobaa dho'aan. Hariiroo dhiyeemmaa keessa qabne hariiroo waliin hin qabne diinummaa duwwaa waliin qabne. Diinummaa isaan Oromoo irra qabu arginaara malee hariiroon isaan waliin qabnee waliin godhannee jedhu ija argaara. Dhaaboonni harnaa hundaa Oromoo walabummaa isaatiif lolan. Kaleellee adhallee isarra jira. Kanaafi walii akkana qabnaa kan jedhu kun soba isaanii akka ta'e dhugaanuu namatti dha. Amma ammoo wanti isaan hojjetan kun maali? Aannolee harma muraaniif harma asoosam. Tasfaayeen Gabra'aabi burqaa zimmitaan asoosama baarreesse. Dhugaa miti. Amma dhufaniiti. Siidaa Mililikii adda waajjira mootummaa keessatti ijaarama. Seenaa tokko hagadhaa piyaasaa duwwaa turte malee tokko godheen beenu Abashoonni. Abashoota ture hagadhaa irra jiran. Haile Sillaasee achuun kan garbaan ijaara. Mangistuun hin goone. Mallas hin goone. Haile Maariyaam hundinuu hin goone. Adda dhufee namichi kun maaliif ijaara? Amma kanaan dhufan. Dubbiin kun guddicha pilaanii isaan Oromoof qaban nu mul'isa. Oromoon pilaanii isaanii qaban akkuma duraan jedhe inna'uu addaatiif himi. Ijoollee dhalattuu addaa mataa isaanii keessaa haqu taboruu dhalattuuf akka kanan beenu Itoophiyaa guddittii ka biyya tokko kan uumuuf sammuu ijoollee irratti duula adeemsisaa jiru. Kun hubatamuu irra jira. Kun waan xinnaa miti salphaa miti akka xinnoo ilaalluu miti. Kana fudhatanii kan deemaa sammuu ijoollee Oromoo duguuguuf. Mi'ooroosaayiti kan jedhan kana akka hin beekne seenaa isaanii akka hin beekne kan isaan itti hima Itoophiyaa kana alatti. Dhaloota waan duruu akka irraanfatan. Hin dhageenye guddina jaalatooma tokkummaa maal kan odeessuuf hin jiru kun. Kanaaf
wanti deemaan waan salphaa laaluun nurra hin jiru. Waan gabaabna fuunee namichi kun kadhe ka go'eetiin. Kara ennu addisu araggaati dinqu. Aduu araggaa ispookpeekseni. Ka duuba isaa jiru abiyyeeffa. Instituushinii biyya sanii dhaabbatoota biyya sanii duuba jiru. Ijaaramanii socho'aaran ittiin. Kanaaf amma argaaru kana haala hama deemuuf deemaara. Oromoon haala hamaa argateen beekna asiin dura aseenuuf deemaa jiru kana yoo Oromoon kan itti beekee ofirraa akka sabaati akka biyyaatti dhaqee malee wanti kun akka salphaa dhaabatuuf deemaa hin jirtu kan jiru itti dabaluu barbaadeeti. Ayyee galatooma isin lamaan iyyuu obbo Leenjii Somee uumama jettan kana irratti koo jajjabeessuu barbaada. Siidaa Minilik kaaftanii siidaa Minilik fi Haayile Sillaasee ijaaruun akkasumas immoo harka muraa fi harma muraan aanolee hin taane jechuun calii calanqoo hin taane jechuun kun hundumtuuyyuu seenaa Oromoo san uummata Oromoo dagachiisuufi jettanii keessattuuyyuu dhaloota haarawaa kana dagachiisanii seenaa Habashaa seenaa koloneeffataa san Adwaa kana kabajaa jedhanii seenaa isaanii kana fudhachiisaniitiin Itoophiyaa san immoo Itoophiyaa bifa isaan barbaadaniin bifa Habashaa saniin ijaaruu barbaadan. Kanumarraa dubbattanii kanaaf eega kana hubanne Oromoon maal godhuu qaba kana hambisuuf Oromoon maal godhuu qaba. Keessattuuyyuu hayyoonni kenna ka seenaa baratan ka seenaa maal godhuu qabu akkamitti waan kana dura dhaabatuuf yookiin immoo akka seenaan kennallee hin banne godhuu hin danda'ama jettanii yaaddu isin. Bareeda galatu. Nu qabsoo addunyaallee argineerra. Dhaloota keenya irraa qabnee keessa addunyaan lolataa ture. Addunyaan qabsoo saba isaa kan liidii godhaa of dura sochoosee saba ofaa lafaa sochoosee harumeessaa ture. Warra bara illiitti jedhan kana qammatti gaafate kana. Oromoon guddinni rakkina Oromoo saba Oromootii miti. Guddinni rakkina Oromoo hayyoota Oromoo kan jedhan kana. Aktivistoota Oromoo kan jedhan kana. Adhumaa ijaan gabbaanii argina. Meelaan bakka hunda miidiyaa Oromootu ilaaluu hin dandeenye. Itoophiyaa federaalizimii nu habbatu. Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaa federaalizimii. Itoophiyaan impaanu akkuma asiin dura haddoo dheeraa mukuudha. Daani'el illee jedhaa ture kanneen haasaa ture kana. Itoophiyaan Oromoon saba akkamii akka ta'e. Itoophiyaan impaayira. Oromoon saba koloneeffata. Hayyoonni Oromoo gara saba isaa deebanii tokkummaa adeemsa Oromoo barreessanii ibsanii barreessuuf ibsuu duwwaan gabbaanii qabsootti dabalamu. Qabsoo itti dabalanii qabsoo hidhannoo ta'e ka siyaasaa ta'e ka dippiloomaasii itti bobba'u. Oromoon gaafii koloon ija'anii lafa gakkaatu. Oromoo irraa beektoota Oromoo irraa kan barbaadu. Gaafiin Oromoo gaafii koloon ija'anii gadhaaf ijjannoo qabaatu. Eega gaafii koloonii ta'e hiikkaan gaafii koloonii Oromoo walabummaa isaati. Isa ala hin jiru kan jiru beektoonni Oromoo hayyoonni Oromoo irra garuu adda rakkina guddaa kan qabu hayyoota Oromoo irraa. Hayyiin Oromoo duuba dhaabate Oromoo laala. Sabni dhumaa jira. Isaan kaasa federaalizimii haasa'u. Sabni dhumaa jira. Akkamitti ta'ee danda'a wal gaafatu isa gara saba isaa deemanii ka humna qabu karaa hunda isa barbaachisa. Qabsoon karaa hundaan deema. Hidhannoo barbaachisa. Dippiloomaasii barbaachisa. Diddabe sabaa barbaachisa. Karama hundaanuu itti bobba'u. Garuu eessaa kan Oromoon saba koloneef walabummaa isaa gonfatu irra jira kan jedhu ka'uu danda'a. Tokkummaa isaa qabaatudha. Isa saba Oromootu himuriira. Kanuu qaanessi saba guddichi adda Afrikaa keessa sadaffaa ta'e Oromoo. Guddichi hagana hoggan hayyoonni biraa dhabamuun isaa adda qaanii guddaa addunyaallee kan tuffachiise isa. Hayyoonni isaa galee waan isaa ija kenna argaara. Lafatti hafee adda ilmaan deemaa. Waggama mee darbite kana darbee dhiisu. Waggama sadiin darbite kana mee dhiisu. Ijoolleen Oromoo dhumtee kumni shanii haga jahaa dhumtee deenaa dhima diina garaa biraa harka laala. Maal ta'u hayyoonni Oromoo duuban deebi'eetiin wannoo kan ta'e dhaabatee hin dhaabatu ijoollee daa'imman kaayoo kan kennu isaan Oromoon koloniidhaa hin dhaabatina haga bilisummaa keessa argatan jedhuu hin danda'a ture. Harka duwwaa min adda harka duwwaa biraa darbe. Wayinni kun godhaanu hama. Waan hama. Irreessa dheengada ta'ettuu darbitan. Nama bara hennaa duraanii gara miliyoonii 4 beejaan kuma shan immoo akka godhan. Diinni akka nu qophaa'u. Karaa nu barbaadne hundaan beektoonni Oromoo biraa dhabamuu isaati.
taaftaa ittiin dhabamuu isaati. Ka deemu humna qabu waraana deemuu dhaban. Ka baarreessuu dhabu. Ka haasa'u karaa hundaanuu itti bobbaatu tokkummaa Oromoo barbaachisa. Oromoon tokkummaa hin dhabne garuu sabni tokko kaayyuun isaa hogganni isaa wal qabatee sochoonu akkam ta'a. Isa gara deemu dhooggaadha saba. Eentu afaan 10 haasa'u. Afaan keenya tokko ta'u Oromoon kolonii gaafii isaa walabummaa. Isa achi hin jiraatu. Federaalizimii hin jiraatu. Oromoon kolonii federaalizimii impaarii federaasii ta'ee hin danda'u. Impaarii walqixxummaa impaarii keessa uumamee hin danda'u. Diimokiraasii impaarii keessa uumame Oromiyaan biyya deebi'ee sirna isaa gadaa ofii deeffatee diimokiraasii ofii deeffate kan jettu beektonni Oromoo bobba'u irra jira kan jedhu qaban jecha ta'u kan barbaadu. Obbo Daani'el. Ani si'a baay'ee waan kana nu manaasaa viidiyoo irratti si maneessa. Akkuma leenjisoon jedhe fala dhabame. Falli keenya lafa jira. Fala sanatti namni bu'uu barbaadu hin jiru. Hundumtuu bukkee deemuu barbaada. Maaliif yeroo hundumaa yeroo daftee bu'aa wayii tokko bu'aa wallaansoo barbaaddu. Bu'aa wallaansoo yeroo barbaaddu karaa qaxxaamuraadha barbaadda. Bu'aa isaa argachuudha barbaadda. Ati jenereeshiniis itti aanuuf mini kan itti yaaddu jechuudha. Ofii keetiif yaadda jechuudha. Yeroo ofii keetiif yaaddu baay'ee rakkisaadha waa'ee wallaansoo. Yookiin dhiiftee taa'u yookiin immoo ani du'een jenereeshinii dhufuuf ta'a jettee yaadu. Kana lamaan rakkinni Oromoonni guddaan. Amma warri Oromooni beektonni Oromoo kun rakkinni isaanii har'a hojjetanii borganama bu'aa isaa firuutii isaa nyaachuu barbaadu. Hin danda'amu wanta akkasii. Du'uutu sirra jira. Sakrifaayisii kafaluuf sirra jira. Wareegama gugurdaa kafaluuf sirra jira. Eega kafaltee immoo kan hin kafaluufi saba dhufuufi ijoollee dhalattuufanii kan jedhu tokko yaadu. Lammata immoo Oromoodhuma kanatti ofitti amanuu dadhabe. Gaara gaama ilaaluu dadhabe. Biyya tokko ijaarradhee nan jiraadha isa jedhutu dadhabe amanuu dadhabe. Itoophiyaa bobaa Itoophiyaa jala sheedii Itoophiyaa jaantilaa jedhan sheedii gaaddidduu Itoophiyaa jala alatti ba'ee nan jiraadha kan jedhu. Amma yeroo tokko darba yeroo bilisa baasanii hamma dhaqee mana isaa ijaarratee taa'urra gooftaa isaa kadhatee dhufee kaansheeloo yookiin mooraa gooftaa isaatii keessa taa'utu filata. Garbummaa sanatti itti dhaamota gadi ba'ee dhugumaa ani namaa waan akkasii tokkotu nu mudataa jira. Oromoon ofitti amanuu danda'uu qaba. Lammata immoo lubbuun koo akka lubbuu Amaara tokkooti, akka lubbuu Tigree tokkooti jedhee of fudhachuu qaba. Har'a Oromoon 1,000 yoo du'e namni tokko nama dubbatu hin jiru. Amaarri tokko yoo du'e garuu Oromoodhumatti iyyuutti ka'a. Waanuma si dinquudha. Kanaaf lubbuu isaa baalii gochuu danda'uu qaba Oromoon. Kan biraani wanti abdii naa kennu tokko jira. Wanti abdii naa kennu impaayirri sun jaallannis jibbinis diigamaa jira. Maaliif hin jedhu? Tokkoffaa yuunitii isaan amma abjuu isaan abjootan kunii Tigreen harkaa diigaa jirti. Lola hamaan deemaa jira Tigraay keessatti. Tigraay yoo irraa cabe Isaayyaas ambishiniin Isaayyaasis wajjinuma caba. Ambishiniin Isaayyaas dhufee Eertiraa Itoophiyaatti dabalee suphii Amaara iddoo isaanii duriitti deebisee ilmaan Habashaa iddoo duriitti deebisee sirna Minilik sanaan ofii isaatiis bitee ofiis moo'ee warra Habashaa fayyaduudhaaf inni deemu kuni humna ijoollee Tigraayin cabuudhaaf deemaa jira. Jarri sun gidduu jiru inni achumatti dhumate. Har'a Suudaaniin lafa kileemii gochaa jirti. Innis dhumataa jira. Beenishaangul kutuudhaaf deema. Sumaalee tittaan. Amma gaa Habashaan opshinii isaan qaban tokko Oromoo goobana walitti qindeessanii Oromoodhaa fi warra kibbaa kana garboomsuudha. Kana hin fudhataa. Beenishaangul bilisoomee, Tigraay bilisoomee, warri kan biraan dhuguma fudhachuun riyaalitiin nutti dhufaa jiru kana. Jaallannes jibbines biyyi sun diigamaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo amma isa walluusaa waan hin taane takka federaalizimii jedhu takka maaloo jedhu inni dhumate. Dhuguma federaalizimiin sun akka wayyaaneen deemteen negoosheetii utuu godhanii waan tokko godhanii fidanii deebisanii iddoo ka'anii
Maybe chaansiin suni waggaa tokko keessatti numa danda'ama ture. Maybe akka yaadu. Har'a garuu kutahee jira bakka sun. Tokkoffaa federaalizimii maarreen ni jedhan kuni expire gochaa jira. Lammata wal'aansoon nagaa ni jedhan expire godhaa jira. Oromoodhaaf galuu didi. Expire gochaa jira barama. Amma wayyaa kana kaa'adhaa mataa haaddadhaa maaloo ni jedhu dhumate hin jiru waan akkasii lammata. Dhumataadhuma deema. Maaliif biyyi suni akka namaatti si fudhatee si wajjin taa'ee negotiating godhu. Har'a seenaan biyya sanaa qawweedhaan ta'aa jira. Tigraay qawweedhaan loltee bilisoomuuf deemti. Beneshaangul qawweedhaan lolaa jira. Gambeelli kunoo jalqabanii Oromooni qawweedhaan ka'ee lolatee feetii isaa determiniin godhu taanaan egeree isaa hin murteeffatu taanaan hinuma dhumataaf. Kanaaf walitti deebinee akka leenjisoon jedhu koloneeffataadha. Kolonii jala jirra. Kolonii kana cabsuuf barbaachisaa walabummaa Oromiyaa labsachuun nurra jira isa jedhu irratti hundumti keenya achirratti yoo xiyyeeffanne malee eessayyuu ga'aan jirru jedhan. Ayyee galatooma obbo Daani'el mee gama keessan deebi'a. Waa'ee Tigraay kaaftanii jirtu. Kanumaan wal qabsiisetiin akkuma ayyaana Adwaa kana humnaan akka Oromiyaa keessatti kabajamu taasisani guyyaa kaleessaa hiriira waamanii injifannoo Tigraay irratti argame akkasumas hooggansa Dr. Abiy kennanii fi badhaadhinni kenneen lola yeroo gabaabaa keessatti muraasa keessatti lola Tigraay findhee ka jedhuun ummata Oromiyaa keessatti humnaan baasanii eetiin hiriira baasanii jiru. Mee kana akkamitti ilaaltu obbo Daani'el? Rakkina isaatu warri Tigree afaan Oromootiin proogiraaman qaban. An afaan Arabaatiinis warri Sudaanii wanta isaan haasa'an nan dhaggeeffadha. Afaan Tigreetiinis guyyaa guutuu afaan Tigreen dhaggeeffataa oola. Lola achi fiildii irraa jiru dabarsaa jiru. Fiildii irraa isa darbuun dhaggeeffadhan. Isa duwwaa uumuu miti. Namoota baay'ee wajjin wal beeka jira wajjin. Biyyatti bilbilanii information hin jiru. Information hin jiru. Har'a biyyi suni dhumateeraaf. Tokkoffaa Isaayyaas Afwerqiitu lolaa jira malee Abiyyarraa sa'aatii tokko dura dhaggeeffataan ture dadhabnee irra jedheera. Itoophiyaan loltuu ishee fixxeetti. Humni ishees cabeera. Gidduu kana guyyaa arfan shanan kana darban kana maal jechaa turanii puushii isa dhumaa goonaa biyya Ameerikaas nutti qeera keessaa ba'aa jechaa jira. Awurooppaanis keessaa ba'aa jechaa jira kan jedhuudhaanii jarjaranii dafanii wayyaanee balleessina jedhanii humna hin jirre isa jiru guuraniitu karaa kibbaa karaa Maqalee asii ol karaa Adwaa asii gadi itti dhaqan. Hunduma isaanii dhume waan sibiqu. Hunduma isaaniitu dhume fiildii irraa darbe kun. Namni hafe hin jiru. Meeshaa harkaa guuranii akka jirutti baqataa jira. Sha'aabiyaan illee inni kanaan dura baay'isee of afuufee humni koo ammana jechaa jiru baqataadha jira. Maqalee mootummaa Maqalee jedhanii inni isaan kaa'an suni namichi sun dhaqee ijoollee yuunivarsiitii walitti qabee wajjin haasa'utti ka'e. Wajjin haasa'ee ijoolleen yuunivarsiitiitti kaate Maqalee keessatti. Kunoo maal hojjeta? Maal goonaa? Sha'aabiyaa nuyyuu baasuu hin dandeenyu jedhe. Itoophiyaan humna hin qabu jedhe Sha'aabiyaa baasuudhaaf. Kanaaf uumama tokko gochuu hin dandeenyu jedhe. Maal jechuudha kun? Itoophiyaan tokkoffaa dhumateeraaf waraana iyyuu hin qabu. Sha'aabiyaa immoo yeroo xinnoo keessatti akka wayyaaneen dhooftee baaftu beekamaadha. Kanaaf lola mooneerranni jedhanii kan isaan gowwoomsan Oromoo duwwaadha. Kan isaan gowwoomsanii warra Habashaa miti. Warra Amaaraa, Goojjaam, Gondar kun maaloon kun naannaa sana waan jiraniif beeku. Akka mo'amanii galanis dhaqanis akka rukutaman beeku. Garuu uummata Oromoo kana gowwoomsaa jiru. Garuu lolli kuni wayyaanee dhafee bari gochaa jira. Wayyaaneetu mo'aa jira har'a. Kanaaf dhumachuu dhiisiiti inumayyuu mo'amaa jiru. Kanaaf impaayerichi jiraataa hin jiru. Wayyaaneen immoo akkuma jirutti hiddan dhuura isheetii cita Itoophiyaa sanarraa. Yoo ta'e gar tokkotti deebitii yookiin akkuma jirutti diiddeetu arreenjimentii kan biraatu uumama yoo ta'e biyya sana keessatti malee waan akkasii hin jiru isa jedhutti deemutu barbaachisaadha. Kanaaf kanarraa kaanee yaaduutu nu barbaachisaa jechuudha. Ayyee galatooma
Daani'el mee sanumaan walitti qabsiisee obbo Leenjisoo hiriira kalee bahesan irratti irra guddaa TPLF yookiin wayyaanee abaaru ture haga dubartii ga'uttillee dubartiillee baasanii ateetee jettee ateetee siinqellootee juntaa fumaa dhodhootee ka jedhu waan akkasiifaa hiriira dodolaati irratti waan akkanaafaa jedhaa tura. Kana isaanumatu afaan kaayetiin akkas jedhaa jedhaniin waggaa 27 kana wayyaaneen adda isaanii ummata san cunqursite moo warri har'a hiriira ummata baasetiin wayyaanee abaarsisu suni eessa turan yeroo san isaan waliin hin turre. Galato. Beektaan 2018 yeroo naasan biyya dhaqee beektaa. Biyya dhaqee biyya keessa sabni maarsiin jedha seeta. Nuti girema ijaan argine hin beennuu siin jedhu. Ka dhufee nu cabsee balbala halkan dhabee nu cabsee namuma kennaa jedhu. Namuma kennaa nu cabsa jedhu. Kanaaf warri amma waliin hojjate garaa garu amma irra jiran kun yoo sammaa yaada ka Oromoo fixaa ture isaan ergamoota. Hin erguu gooftaa tiira. Gooftaan hin erga. Waan gooftaan barbaachisan dhaqanii ka godhuun isaan. Ka ilmaan Oromoo lafaa Tigraan nuti eebbisiin goofta. Ofiisa qabdi. Kana godhatti ofiidoo ergite. Eeganii nama Oromoo mandara irra deemanii nama fixuuti isaan. Kanaaf jarri kun wama tokko hojjatu gooftaatu isaan ergamtoota turan. Ergamtoota wanti saba Oromoo akkas godhaa ture waggaa 27 jara kan walumaan godhan. Adda tippeen wanti addaan gootan jiru walumaan godhan. Hojii waliin qoodatan. Dhabii basan. Waan haaromni jiru. Adhallee ijaan argaa kunoo. Haaraa miti. Isumatti itti fuuf. Mooruu jabaate ammaa ijoollee qopheessanii ijoollee maroo dhaqanii akka dargaggoo Oromoodhaan godhaa. Dargaggoo Oromoo humnaan. Amma dhawannoo tokko argaa ture darbee ijoollee Hararitti ta'ee humnaan dhaqanii baasanii makiina fe'anii hiriira haa baatu jedhanii makiinaan gargaaru ijoolleen 36 dhufte jedhanii amma wannoodha argu. Humnaan ijoollee baasanii hiriira akka baatuuf walii qabanii mandara keessa. 27 makiinaan garagalee fitee. Jarri adda hundaatu wanti kaan karaa irraa gadda gaafii kana irra jiru gaafiin tokkuma qabu gaafiin. Murni kuniif hireen Oromoo odoo dhafe warra fedha dhiyaatuu danda'a. Mooruu fixaatti saba Oromoo. Kanaaf an jedhu tokko ani akka Oromooti. Sabni Oromoo irkannoo eenyuutu ta'uun isarra hin jiru. Irkannoo walii ta'u isarra jira. Seenaa isaa Oromoo ka gireedu Oromoo nashiin ka goosise ambatti irkateetii miti. Walirratti irkateetu. Bakkee tokko yoo badiin wal fakkaatee waan ka'uuf. Adda hoo warri akkanaa kun keessa deemee tuun akka kaan waliin dhaaban godhan tattaaffii guddaa deemu. Kanaaf waliin ka'an jiru. Akkuma ammaan duraanillee kaa'ame hayyoonni Oromoo kana irratti faafatu kan argamu tokko kan waliin dhaabatu. Sabni kun kan dhumaaru isin tu godhaan kan gooni gara deebisuun jira. Jara kan waliin deebisu adda wannoo tokko argaa hin beektu naannoo kana baranuma kan ijaarate. Itoophiyaa shed kontinu kan jedhu tokko illee orgaanasii ijaarataa jiru beektaa. Itoophiyaa fidaa alatti waan asiin dura ta'een beekni Oromoo ta'an ijaarataa jiru adda. Itoophiyaa should continue kan jedhu Oromoota kan garbiraa akkasuma multinational Oromoo something support group kan jedhu Oromoota. Gaafiin Oromoo maali? Maaliif Oromoo irraa gara deeman gara Abashaa? Maaliif Oromoon Itoophiyaattis of deeman? Oromoon dhumaa jira. Daa'imni dubartii dhumaa jira. Jaarsi dhumaa jira. Isaan maaliif Itoophiyaattis of deeman? Kanaaf Oromoon ofirratti hirkatuu duwwaatti isa baasa. Ambatti hirkatame tokkonnoo akka Oromoo ta'u hin jiru. Oromoo cabsa hundinuu. Oromoo oppilooti ijaartee dhuftee hin beekne. Maaliif dhuftee Oromoo ittiin cabsuuf qabeenya isaa. Duree qabsoo gaaf bu'an walabummaa biyya kiyyaa baasee jettee dhufte. Gaaf geettu hiree argatte Oromoon akka jirutti humna san hin qabu. Taccabsitee nama fixxee kun waggaa hagana guutuu saamtee nama keessa kumaatamaan dhabamee akka jiru. Bakki buutee dhabamee hodhate. Ilmi eegaluun hin jiru. Bakki bu'een beeknu siin jedhu biyya keessatti. Eessa akka ijoollee akkana fuudhanii bakki bu'een beeknu siin jedhu. Kumaatamaan saamaa faamilii Oromoo taa'ee boo'aa. Onneen isaanii boo'aa jirtu waan bara waggaa 27 ta'e.
eenyutu hirkatu nurra hin jiru. Saba guddaa haganaa Afrikaa keessa akkamiin namatti hirkanna. Sabni garaa haasitti hirkatu malee attamtama hirkanna. Kuni rakkina hayyoota Oromooti. Kuni saba Oromootii miti. Oromoon hoggana barbaada. Oromoon ijaarsa barbaada. Ijaaramuu barbaada. Saba ijaaruu, hogganuu, qabsoo itti hogganuu barbaachisa. Kadhaa maali? Akka jaaru fadhaamni Oromoo tokko kakali'ee godhee danda'u hin jiru. Faca'ee addaa wal facaasee adda Oromoo hoggana qaba jettee hin dandeettu hin jiru. Hoggana ijaartuu sila hoggana ijaarame saba ofii sochoosa. Inni hin jiru. Kanaaf dhugaadha sabni keenya. Adda Oromoon daangaa bakkee hundattuu lolli ka'e. Hoggana qabaa. Bakkee hundattuu yeroo ka'e. Qabsoo kamtu Oromoo dhaabee danda'a. Ameerikaan veeteran haaf miliyoonii fidee hifatee dadhabee dheetee baay'ee. Akkasii dhaabatanii hoggana qabu. Saba isaanii qopheessanii akkasii lolatanii miliyoonii hagamtu ka South Korea irraa fudhatan. Bakki hundaa gara miliyoonii oliiti. Veetinaamii xinnoo sanitti garuu tokkummaa qabaatanii ta keessa isaanii diina keessaa dhabanii humna sanii Ameerikaan super power jedhan kun dheetee keessaa lafa gatee yaada. Oromoon odoo tokkummaa qabaatee daangaa dafti tokkotti diinni irra dhaabatee jiru jaatu irra jiru. Ibiddi akkatti qabatu goote Oromoon ittuu turee hin danda'u Oromoo wala baasu. Garuu rakkinni Oromoo hoggana irra beektoota Oromoo kan jedhan kan biraa dhabame. Gaafiin ammallee jiru kana ta'u tokkummaa sabni Oromoo tokkummaa hin qabu jennee hin dandeenye tokkummaa dhabe warra baay'ee. Sabni Oromoo tokkummaa odoo qabaatee tokko wal fakkaatee ka'a. Mul'iseera jedhama. Ofitti illee mul'iseera addunyaatti illee mul'iseera bara ijoolleen akkas gootee Tigree irraa akka darbattu godhamtisan. Kun fakkeenya ta'uu jiru. Seenaa Oromoo keessa boyyumtii lolan. Gaafa garuu sabni Oromoo cabaa dhuferraa qaabeetu millikuu kanaaf nama cabse akka dhugaan jirtu. Akka durii waa alaa fudhatanii alaa kan waan qabanii aadaan namicha tokko baadessaan turan. Oromoon amaarri hiree maal argatte? Oromoota aadaa ofii gattee kan namaa fudhatu jalqabee. Akka dur rakkina ofii ittiin fudhatan dhiisanii kan biraa godhanii lola duwwaa ta'e dhabiisa hin kufi achiin booda. Kana kanu qabate aadaa hambaa fudhatuun keenya gatatuun akka yuunitii isa walii hidhesan cabsanii kan hambaa kan wal facaasan fudhannee facaan kanarra jirraa dhallee. Kanaaf amamlee kan jedhu barbaadu humna kana irra jijjiiruun Oromoo warri bare an jedhu tokkummaa isaa kaayoo Oromoo irratti walabummaa Oromoo ijaaratee itti socho'uu irra jira. Hidhannoo qabsooma karaa barbaade hundaanuu godhu irra jira kan jedhu qaban. Ayyee galatooma mee ammallee sillachuu gaaffii tokko gaafachuu barbaada. Warri hiriira kaleessa baheessan keessatti irra caalaan nama hiriira bahee suni hiikama yookiin jecha huntaa yookiin juntaa jedhamu kanaayyuu waan beekan natti hin fakkaatu. Garuu juntaa jedhaniitiin abaaru. Kanaaf juntaan humna yookiin humna siyaasaa tokko yookiin garee tokko qawweedhaan militarlii karaa militariitiin aangoo qabatu tokko huntaan akkasitti wannoo jedha yoo dogoggoreen asirreessa. Kanaafuyyuu huntaa ka jedhaniin kun Tigraay TPLF qawweedhaan qabatee mootummaa qabatee yoo jedhaniitiin jedhani jeneraaltonni Abiyyi Baacaa dabalee haa ta'uu akkasumas Biraanuu Juulaa haa ta'u warrumaa har'a isaan huntaa jedhaniin kanatu leenjisee asiin isaan gahe. Mootummaan Abiyyi kun illee amma uummataan filamee odoo hin jedhu uummatuma qawweedhaan aangorra taa'u tokko. Isaan mataa isaanii kun huntaa jechuu hin ta'u, juntaa jechuu hin ta'u qaama irra jiru kun mee akkamiin ilaaltu? Obbo Daani'el. Yaagaa jechuun maal isaanii jecha kanaa yookiin terminoloojii isa jennurraa dhimma hin godhatan. Waanuma tokkotti maxxansuu barbaadan malee literally hiikaan juntaadhaa murna loltuu keessaa bahee walitti dhufee humnaan biyya tokko fudhatee biyya tokko bulchuu jechuudha. Jarri kun dhaaba inumayyuu harka caalaan warri siiviliin keessa turanidha. Liberation Frontii warra turedha. Waanuma juntaa isaan jechuun hin jiru kun qaaniidha garuu maal hiikaatti kennuudhaaf hin dandeessu wanta kana. Maaliif isaanii uummanni kuni gaaffii kaasa jedhanii yaadan. Akkuma tasaa ta'ee immoo uummatichis gaaffii hin kaasu. Waanuma isaan itti darbatan fudhatee iyyuutti ka'a. Amala isaa baran uummata kana. Uummatichi
Maal jechuudha kana jechuun? Hiikkaan isaa maali? Akkamittiin hundaa ittiin jenna jara kanaan? Hin jedhu uummatichi. Waanuma mootummaan jedhe fudhateetu iyyaa ka'a. Faaggaafuu fagaa. Kana beeku jira. Saayikoolojii keenya nyaataniiru. Sidinqa. Akkuma leenjisoon jedhe rakkinni keenya achuma dhaqa deebi'ee dhaaba qabaachuu, hooggana qabaachuu, warri hooggana qabanii, warri dhaaba qabanii yeroo terminoloojiin akkasii qabu. Jechoonni buzzwords ittiin nama joonjessan yeroo ka'u dafeetu dhaabi sun hiikaaf. Waan akkasii tiraashiidha kanan hin jedhinaa jedha. Hin dhaggeeffata gaa uummati. Alternatiivii qaba uummati kun. Lafa soorsii itti beekumsa argatu. Definitionii garaagaraa argatu. Istiraatejii lolaa argatu. Achii maddaaf. Amma sun hin jiru Oromoo bira. Akku abbuma barbaadeetu abbaa caalaa iyyeetu ka'ee fudhatee suqa. Abbuma caalaa iyye. Abbaa miidiyaa qabu. Abbaa humna qabu. Abbaa qawwee qabutu fudhatee deema. Maaliif kuni dhaaba ititee dhabuu, hooggana ititee dhabuu. Oromoon gad taa'eetu iskweer waan itti deebi'ee dhaaba qabaatee tokkummaa isaa ijaarratee dhaabaaf hooggana baafachuu danda'u qabu. Kana waan hin qabneefitu waanuma namni nutti darbate kana fudhannee fiinna. Kanaan siin jedha. Obbo Leenjisoo waan irratti daawwatan jira. Kanarra maal ijaarree dhugamaa qabamaa Daani'el Jeesaan maqaa dhugaan jiru maal akka hiikoo sabaa hiikuu jiraatu irraadha. Namni saba irraa namni kenna sabni maal beekame saba irraa expecti gootu amma kunniin fireezii akkanaa kanneen hin beeku namni kanaaf amma akkuma Daani'el waan hin beekneef saba arganii itti taphataaru malee akkuma dhaabni yoo jiraatu hidda chippe kun dhugaame. Tigireen amma waan isa ta'uu hin dandeettu maaliif? Irraan fudhattee ofiisii darbattee irraan fudhanne. Kudeetaa kan yoo gootu irraan fudhattee yoo dhateettu juntaa militarii bona miti. Mootummaa naannooti. Mootummaa naannoo isee mootummaa naannoo fi bulchu. Juntaa akkamitti eeganna juntaa? Seeraan jiru. Saba isaanii keessa jiru. Mishaa ta'ee gadhee ta'ee akkatti keessa ishee jiru. Saba isee keessa jiru. Elekkiin godhatan. Elekkiin fudhannu jedhee. Federaashiin ofiin jedhan akkamitti fudhanneef. Hin fudhannu si jedha mirga qabu jechuu miti. Sistemni isaaniitu kanaaf wanti isaan jedhan appilaayiin godhu. Garuu waldaan akkuma Daani'el jedhu waldaan sabaatitti namaatti taphatu. Wama argate fudhatee deemna maaliif hin beekani ka. Maal jettee odoo gaafatte hin beekan. Dhugaan kanuma ati malee wanti amma Daani'el qajeelama suma jedhu barbaadeetu. Ayyee ka galatooma riikeen gara goola buutitti deemna mee dhumarratti yeroo ammaa kana uummanni Oromoo kumaatamaan mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Akkasumas hooggantoonni siyaasallee kamalitti mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Yeroo kun ta'aa jirutti yeroo sabni Oromoo kabajaa dhabetti ayyaana Adwaa kabajuun uummata Oromootiif maali jettanii yaaddu? Obbo Daani'el. Poolitikaa hidhamtoota poolitikaa har'a jiranii Oromoo keessatti dhugaa dubbachuudhaa fi kanumti mul'atee filootii godhee waa bu'aa buusa jedhamu hundumtuu hidhaa jira. Kana beekuutu nurra jira. Namumti waa gochuudhuma danda'a. Mirguma hamma tokkollee gaafachuu danda'a namni jiranii hundumsaa hidhaa jira. Hundumtuu akka jirutti warra biltsiginnaa wajjin dhaabatanidha. Middle way hin jiru. Sobaanni middle way waan jedhamu jiru. Amma clearly ifatti xaliilatti gadi ba'ee yookiin jaraa wajjin dhaabattaa yookiin hidhaa galta. Tokko kana kan beekuun nurra jiru. Lammataa yeroo uummati kuni sabi keenya akkasittiin namni waa jechuu danda'u hidhaa yeroo jirutti ayyaana koloneeffataa gadi ba'ee ayyaaneffadhu jechuun uummatichi suni utuu beekee arrabsoodha kun. Kuni arrabsoodha. Abbaa kee qabanii haadha kee hidhanii yookiin abbaa kee hidhanii haadha keetiin sirbii abbaa keetti sirbii jechuudha. Abbaa kee hiinee kateenaadhaaniina hattuu jedhiitii ijoollee kee fudhadhuuti duukaa deemiitti sirbaa deemii jechuudha. Uummati Oromoo kana hin fudhata. Waan akkasii hin fudhata. Ani hin beeku. Kuni salphina guddaadha uummata Oromootiif. Arrabsoodha. Hoogganni
hayyoonni namni waa'ee Oromoo lafaa kaase hundumtuu akka lafa hidhaa keessatti utuu dararamaa jiru koloneeffataan gadi bahee naa sirbi yeroo jedhu kuni arrabsoo waan ta'eef uummati Oromoo filannoo isaa godhachuutu irra jira yeroo kanatti. Kanaaf gadi bahuu dhiisi waan akkasii kanayyuu yaaduun irra hin jiru. Ayyaaneffachuu dhiisi yaaduun iyyuu irra hin jiru uummati Oromoo jedhee yaada. Ayyee galatooma Leenjisu. Akkuma daa'imni jeesaan irraa dabaluu fi an beeka kuni Oromoof akkuma ni qaanii guddaa faamilii ufitti ofii du'aatii odoo duutu ofii sirbiif jechuudha. Ofii hin duutu qaamni sirraa cirama ofii harki sirraa murama ammoo ati ammoo isa ayyaaneffata miilli sirraa murama hin irraa kuni qaanii sabni Oromoo sabni hagana gahu keessa seenu. Ani qaanii kana hundaa kan itti fudhu qaanii kan hundaanii kan dhugaa Oromoo baarte jedhee fudhadhaara. Namni akka jiru hidha Abashaan gaafa qabde irraa maal jalqabde? Oromoo tokko hoggana dhabamsiif sabni hoggana hin qabne socho'ee hin danda'u. Oromoo waggaa hagana jaarraa hagana kan guutuu dhibbaa shantamii akka guutuu qaban hoggana dhabuuni. Hoggana hin fixu hoggana dhabamsiisu. Hogganni yoo dhabame sabni homaa godhee hin danda'u kan aandiristaan aandillaayinii godhu irra jira. Sabni ofii homaa godheen ka isa kaasu ka isa ijaaru ka daarekshinii kennu qabaatu isarra jira. Oromoo isa dhabe ammallee. Kanaaf waan isaan gabbaa sirbii maal godhee danda'a? Tokko meenaa fudhadhu. 60mootaaf 70moota keessa. Ijoollee Oromoo namni bare xinnoo. Ijoollee hin barrisantu qawwee qabatee gabbaa'e. Ijoollee hin barrisan xinnoo barrisan bakkee hundaa mootummaa keessa bakkee jira hundaa keessa tajaajilu tabarte waan baarootumsaa fagoon hin beeku. Nama bakkee akkasii qabu lakki eekkersaa bara. Adda kumaatamaan ciisa kabaare miliyeenii keessa jira adda maa godhuu dadhabe. Oromoo yoo sanii maaliif akka addunyaatitti xinnoo yuunivarsiitii yaati sun wal qabattee wal irra duutee shiningaa waan ta'e hin beektu. Anachi asatti hin jedhe an Islaamaa miti an kiristaanaa miti an Oromoo walabummaa Oromoo hoggana Oromoo jedhanii wal irra dhuma. Qaadhaa maal nu ta'e sabaa hennaan diinni qabbeessa nu dhiichisaa jee sabisaa tumaatiin hiriira beeka baasaa soobee tumaatiin sodaachisee naggaaddee ka qabe yoo ati kanan goone gibira guddaa sirraa ifaatu cufuu danda'a si hidhuu danda'a sodaan godha. Namni hundaa sobaan mana yoo ati goone lafa keessa raawwatee qottee hin dandeenye kanaaf giddeen ba'a. Eessa jira warri baay'ee ana siyyuu miti alaayu ka keessa jiru didaniin baanii maal wag bara dureenna ijoolleen bara kun ani koona dhibu kanaan bara kuubaa irra baatee saba isaa biyya isaatii mechoo goobaraan fabaa Afrikaa dhaqanii gargaaruuf loluuf dhaqan. Kuubaan miliyeenii saba isaa doktiroota isaa Afrikaa maa'eera. Nama yaasa namummaa himaaniitii irra mirga argatu irra jedhee keenna hoo kan lafa ciisu kun maal nuu godhaara saba isaa akkana dhufu maa gabbaa'ee jiru qawwee qabatee loluu hin danda'a akkuma garuu gabbaa'ee hadha doyee sabni oromoo miliyeen gayyaa ilulaa miliyeensi guyyaa tokkotti hin turan. Akkuma seenaa warri seeraan beektu arsiin hennaa milikiin lolaan 100,000 yeroo tokko baase miliyeenii baasa warra jettu. Kanaaf Saayila Sillaasee irraa qabee haali malkooti haga miliika mooyatuu dadhaban. Yuunitiin ka adda yuunitii kan maa dhabuun daangaa Oromoo saba qabusa odoo wali qabee ka qabaale kan caccabnee ofii kennaa saba Oromoo hamii caccabsinee qaanii salphina jara ka galche nu'u. Nama garbaatii miti nu eessa deemnee eenyuunu Amaara komannee hin dandeenyu kana Tigiree komannee hin dandeenyu kana nutu godhee nutu wal dhabe nutu saba keenya walii dhaabatu nutu gurmaa'uu dadhabe nutu wal ijaaruu dadhabe nutu adda qaanii kana adda fidnee dhumuuf deemna ijoollee dhuftulee qaanii kana si dabarsaara. Kana hubatu man nurra jiraayu. Qaanii kun maaluma taatu dargaggoodha. Harka duwwaa qabattee deemta harka wal qaxxaamurtee deemta adda hennaa diinni qawwee lafaa fixaaru. Qawwee qabatu yeroo addaa haga qawwee dhufullee keessaa waa'ee diidu naantii akkuma duran wal fakkaatee daanqatu dhaabdaa beeku. Qeerroo mabeetta naantii wajan qeerroo bobbaa gara bosonaa akka hoocimii akka ceekoo baraa jedhanii qawwee qabatanii yaa'an barasan. Qeesii ni daamte akka qees guddannaa fa'a. Qeesii dura dhaabata garuu qabsoo isaan dhaabatan waan adda jirtu kan argisiifte nu hoo'adha maadhiirra jirra. Saba keenya kan jiru kadeemu nu
Asiyyaatti jennee amaarlee abaaruuf hin deemu. Tigireellee abaaruuf hin deemu. Ka'uuf abaaruun qabu Oromo. Warra bare Oromo. Kasaba isaa nyaachisaan Oromo. Kasaba isaa diigaan Oromo. Kasaba waan taane waan barbaan itti himu isa. Oromo itti himu isa. Odoo ati walabummaa si barbaade odoo dimokiraasii fudhatamummaa Itoophiyaa keessa jiru isa. Maa saba keenya battanna kayyoo deebinee akka sabaatti uf gaafannee socho'uun kan irra jiru nu. Nama garaatti irra qaban qabina. Amaarri fedhii isaa hojjeta. Maali? Ani odoo paawurii addunyaa irra qabaate Oromoon godhata waa hedduu ufiif. Inni illee fedhii fi godhataa. Kasirraa fudhatee si dhabaase Oromoo dhabaamsisee Oromoo fudhatee godhataa Oromoo irraa. Qabeenya isaa kan lafa jiru kan gubbaa jiru kan qabu eenyu? Warqii Oromoo buna Oromoo kan qabu eenyu? Edda isaan. Maal godhaarra nu? Waluu ta'aan jiru waluu qabataa hin jiru. Kanatu nu balleessaadhaa naafi ilmaan Oromoo lafa jiru hundaan ka diina keessa jiru keessaa baay'ee ka Tigiree ka eenyu Abiyyiin fa'aa hojjetu yoo dhugama of quuqaman ta'e keessaa baay'ee Oromoo makan kan jiru qabaatu waraana keessa kan jiru poolisii keessa jiru dhuma keessaa baay'ee duwwaa hafti ati yoo keessaa baay'ee amma dhiyeenya kana dhagaa ture Oromoo poolisii Oromoo 1,000 ol hojii ari'anii hidhaan naqanii jedhan maaliif 1,000 ol isaan haasaa anuun haasofne Amaaratu haasa Oromoo dubbatullee dhageenye beektu Amaaratu haasa 1,000 ol poolisii Oromiyaa hojii irra dhaaban ari'an kun maaliif ta'e warri kunniin beebii quunnamtii qabsa ijoollee xiqqoo waa mataa waa itti eegamtu hin ari'u kanaaf ani jedhaaru Oromoon gara uf deebee uf ilaaluu diina irraa uf dhaabuu kan jedhu maqabaan fakka garaagama kiyyaan. Hayyee Toomaa isin lachuu gaafii kiyyaa karraaf qabu fixadheera. Mee yoo waan dhaamattan dhumarratti yoo qabaattan daqiiqaa 2 fudhadhaatii dhaamsa keessan dabarfadhaa. Obbo Oromoon dhumaa jira. Haala hamaa keessa galaa jira. Kan deemuyyuu caalaa. Haalli Oromoo muddatuuf deemu kun haala salphaa jennee ilaaluun irra jiru. Kanaaf Oromoon lafa tokkummaa isaatitti ijaaramu irra jira. Wal qabate irra jira. Diina kamtu dhaabatu irra jira. Saba isaa hoogganuu danda'u irra jira. Ka diina keessa jirullee diina keessaa baay'ee waan jedhe san. Ka poolisii keessa keessaa baay'ee. Ka mootummaa hojjetu lafa jirtu saba keessa deebi. Diinni qullee hafa. Kanaaf tokkummaa saba keessanii deebaa biyya keessa walabummaa keessanii dhaabadhaa kan jedhu sababa guutumaaf dabarsa gama kiyyaan. Hayyee galatooma obbo Leenjisoo obbo Daani'el wanni dhumarratti dabarfattan yoo jiraate daqiiqaa 2 fudhadhaa dabarfadha. Tole galatoomii kana qopheessuu keetiif galata guddaa qabda. Ani kaniin jedhu yeroo hundumaa gara booddeetti dhabnee eegee qabanii deemuurra dabnee haala jiru wajjin jijjiiramuudhaa fi haala jiru xiinxallee gara fuulduraatti haala kanaa wajjin tarkaanfachuutu barbaachisa. Oromoon har'aa badaa jira, dhumaa fi jira. Oromummaa balleessina jedhanii ifaa ifatti gadi ba'anii ilmaanni Habashaadhaa duula bananiiru. Kanammoo ija keenyaan ilaalaa jirra. Badiisa keenya teenyee eeggataa jirra. Markab isaanii nu guuree hallayyaatti gadi nu gashaa jira. Utuma jennu ija keenyaan ilaalluu dhumuudha moo? Yookiin immoo wallaansooni istiraateejii wallaansoo inni kanaan dura homaa nu hin baafne waan qabnu hidhannee hidhannoodhaanii lola keenyatti bobba'uutu nurra jira. Isa jedhu har'a murteeffachuudha ilmaan Oromoo. Ilmaanni Oromoo ammaa booda homaa filannoo kan biraa tokkoyyuu akka hin qabne baree waliigalee hooggana baafatee lola isaatti bobba'uun akka isaan irra jiruutan dhaamsa koo dabarsa. Kan waluwaadha wanti. Hayyee galatoomaa isin lachuu daawwattoota keenya mariin obbo Leenjisoo Horootii fi obbo Daani'el Dafaa waliin goone kanumaan goolobnaa an ka isin keessummeessaa ture Bayaan Sheekoti haga marii kana fakkaatun walitti deebinutti nagaan jiraadha.